Nama mengkutu masih mati. Hah? Mengkutu masih mati. Meja kan itu bukan itu. Akkas da teore. Meja berarti ti lebih malah ke danu sana baze gitu. Meja ber malah ke danu sana kan lebih ti irra baze gitu ya. Tadi mau balu ti mati itu. Fidi kaya. Mana kan deh so meja tadi itu. Dugaan itu dem ti meja. Hai, ada kan deh. Awe duga itu kalah. Tiba-tiba. Isi biar kalau itu kan benar. Awe duga. Ay, gawe sana ni malah kan kamu telah garan jirai tak kasih mesha sambil mesha mal bakat mana kan lagi. Amma mesha dah bisa tu orang lu nanti tu. Lah dewi kau tuh. Mesha di situ tempe. Dewi kau dewi sana. Itu kan di mesha apa di? Mesha yang mana itu orang. Laki dewi setelah mesha di dewi tu. Invitation tu invitin sinjer. Video lah mesha itu. Nanti dewi. Ay, wah, ni jangan gora mesha. Ayo, sih jangan gora. Jadi, ambil aja dia mau. Mau tu tu. Ante mau ketemu lupa. Wallahi itu aku bukan hobi, aku bukan diri kan. Lagi boleh ni lupa lupa. Saja mau ketemu. Orang ini mau. Berapa juta? Beli, wallahi boleh jadi. Kalau nomor tahu dia. Tahu ini nomor. Oke, jalan. Kerja lagi. Lupa. Oh, jadi kita tahu. Ayen. Tiba mana tadi? Tiba. Serang dia mati. Tiba. Tabra. Itu kan tapi fajis. Oh, iya. Sabar kau saya apa? Apa cuma tu? Apa cuma tu? Mana? Apa cuma tu tadi? Iya. Apa betul nama kita? Nato deh. Pernah aku salah Apa sih ya? Aku salah tu mereka. Assalamualaikum ini kata jangan. Assalamualaikum. Ada salah itu tuan tahu jalan pula ini. Waalaikumsalam. Karena Pernah aku berapa beul di mulai. Assalamualaikum terbiasa. kamu. Boleh injek cuma terkam juga. Mal rahmatullah dia cuma kami beta. Tapi so apa cuma ini ada. Jom makan macam macam saja dengan dia baca. Namanya arah tu kalau orang kata kan. Kurban mati namanya mangga. Manu mafitu gula. Assalamualaikum tu bisa kita kita surah arah Mana tu buan? Mana tu baru itu berada. Ani dan dia cuma ada. Sistem dia cuma. Kalau tu. Bos makan kita pakai itu. Wansar lagi. Wansar lagi. Borsa gitu. Itu borsa gitu. Borsa kan mero kata. Asal kepuih dah. Tas kepuih dah. Ini orang sih kepuih sudah. Orang kita mana ada kepuih. Kepuih kan kepuih. Kau kepuih tak kau tak. Makanya kita tahu dia. Lah, cila tu mana? Namanya kau jauh. Lagi. Boleh kita kau. Sama. Mau tak tahu kita namanya tahu tadi. Kamera tahu betul. Kamera nak tahu kamera. Dua kata kan. Kamera tu ya mana mana. Tama, wang kita kalau ini ada. Ayo orang ini apa asal nak aku. Dapat tu lah. Semua kita tahu cuma nama berapa berarti itu. Ada kan lagi. Baru mah. Biarkan latih kan rota mithai. Makanya तुम्हारे masih jadi tak. Pertama gua tak kurang berbanja aja. Kami gua tak kurang. Oh, jadi orang dia kata. Itu loh, gua tak kurang. Angkut. Selabar mah si asing guys. Babar tabak dari sukan dah dulu deh. Apa hadis? Main tak perintah tempat kami ada cuma ada apa yang kemarin. Tetap cuma mereka. Sabun. Kanali makal. Sabun mana sabun nama dia. Kokof lu, mana dapat kokof lu beri dia ni ada. Berat dana. Beri. Kokof dia kalau tahu ni. Ini kau Itu kalau tahu. Enggak boleh. Itu kalau tahu seperti. Sabodir kita mau cinta. Kamera kaca tu kita mau cinta. Kamera mereka ada tunjuk. Iya. Kalau mereka kamera ni lah. Nim pada dia sama, bagus tanah ni mesti kata. Memang ada itu ada kata siapa tu. Lalu kita tak tahu cuma aku tu kita ada nak buat apa. Ini baru berada. Akan tu masalah tu lagi. Walau dia itu. Alhamdulillah. Anu apa tu? Laku. Ifitinya wali nak kena Laku ada tak kaya sah. Bawang tu kisah bin bahasa. Akan orang dia mau samudra mau cuma buat sini kalau orang tahu cuma ni. Dua tahun orang tahu kan. Dua tak kemana? Jadi tu tahu dunia ni. Rakan ni tu muda fiku mana? Jai mana? Acim fiku mana? Tu kalau kita wadah tu kan. Suni form mana? Ifai tak bisa. Ifai tak nak kena tu. Walau tu masuk ni. Ya ada orang kasi mana? Wis tahu cuma. Alhamdulillah berlalu tahu tu. Nampak orang tu kisah orang mana? Faham mana? Orang tu kisah tu balik. Tapi betul di sini. Tapi ni pun nak yang mahu. Tapi pun nak ada di sini. Memang kena. Orang kaya tu orang kaya itu. Tapi nak yang tahu. Doa yang nanti ada konsep bar. Tapi kisah tu memang berada kita. Sangkai tengah dah berada kita. Orang tak kata kata mak. Rakyat mana kayak itu. Situ lah kita. Semua kerja lah. Nama ustaz untuk betul kita. Nama ustaz cakap itu semua boleh dah kita tu. Fatihan tak. Itu tak kecuma beta. Jadi tak kawal rifati. Mana? Cuma tuan aku sombe ni kesultanan ni tak. Sombe ni tu wang tak boleh, wang tak boleh. Nama saya be itu
ni sibee yoo itti beeta akkanatti intatti rakkoo hedduu akka jechuun keessa dabarreeti as keenyee naas baatanii nadarratti illee lafaatanii ilmaan jechuun qofaa keessa turtanillee haati keessa turtanillee galatoomii baarilee kun walii keessa turtanii eegas walii miidhamnee oguu waan amma eegaan bayyana kanaan wanta kana mul'achuu jettee wanta takka mana kiyya kana duwwaa ta'uu mana kiyya kana duwwaa godhuu kunii fi alummaan amma seeroo saniif hin beeku akkanatti dubbisuun nama itti gurguratanis beekuu dhabuun ammas maallaquma gartee itti gurguratanu fiti haaree sirraa jireeniti isii dammoo tuqamtee bire ni arginini maallaquma sana ammas fiti haaree sirrii jireenituma isuma beeksisa itti gurguranii maallaquma sana ammas haadha irraa fudhanii nama sanuun beeku amma san keessa dabarreeti as keenye alhamdulillahi maratti illee nagartanii anillee beeladhee waan kana beeku alhamdulillahi waan akkana kanaati baar kun yoom jechuun rakkoo sanumta keessatti dabarree as keenye maaliif meeshaa sana akkas goota takka uumaa godhuuta jee wal faana kaasa inni kun jechuun abbaa mana yaade rakkoo kun dhufuudhaan shakke akka saayibaa keessatti qopheessa ta'etti narraa mari'adhu narraa ittiin narraa gorsiyadhu gorsite kan qophee qabu namni mas jechuun jaarsaa jaallatutti abbaan fedheewu kanarratti kaallee abboon agatutti deema wanni kanaa gaarii nuti wanni kanaa bareedu nuti haala mana keessatti qabachi waan kanaa siin jette waan kanaa ifata dhufuuf dandeessa takkaa waan qabatee jechuun kun hedduu waan nu gari yaatti jiru. Amma yaalli batee haadha mana akka goote kana dhuga. Kanuma filatteesi. Meeshaa tan hunda gurgurtee dhabamsiiftee mana duwwaa kanaaf jechuun mana duwwaa kana nagaddisiisee lamada baara akkanatti hin dubbanne narraa itti himi. Narraa itti himi. Jakkoolii. Waan kana wara baakaas. Jakkoolii dhagee. Dhuga. Akka nama tokkotti atiillee galatoo. Nallee ni beekta. Siin beekta. Ani yoon nama akkasiillee ta'e lakki bultii ta'e kanaan hin jeeqinii naan jechuu fayyadeef galatoo. Ammoo akka nama tokkotti meeshaa xiyyata manaa hawaasni daawwattoonni nu daawwatullee ni beeka. Ni beeka. Meeshaa as keessatti jechuun meeshaa bareedduu akka Oromoon taanis qabdu nama qabaachuu ture daawwattoonni ni beeka meeshaa kana. Haa ta'u meeshaa sanarra eenyuun naaf qaali. Fatiyaan naaf qaali. Haadha mana kiyyaa meeshaa sanarra naaf qaali. Akkana duris jechaatiin ture. Gaafa naafi fatiyaan jalqaba waliin dhufnu ani farshaa akka mala isii lafa dhiiftee meeshaa guutuu majlisa gurguddaa sammuu baa gurgurtee nama qabaachuu ture. Waan nyaannuu qabaachuu ture gaafa naafi isii waliin dhufnu. Sanirraa waan san anumaa fi isii hojii jirruun dalagee akka nama tokkootti meeshaan eenyuun tolte haadha manaatiin tolte. Deem magaalaa dhaqii meeshaa sun tolte laali bitakku jeeni bitatte. Meeshaan sun tijjaa nyaata sitti hin beekan. Akkamitti jennaan waliin illee akka baanu allafee fidee maallaqa meeshaa sanillee maallaqa arra jirre maallaqa doolaara 2,000 hin deemee doolaara 2,200 naa bitu. Naaf mana kana keessatti qaaliidhaan isii fi ilmaan kiyya malee osoo manni kun kiyya ta'ee manni kun karaa baate beeku osoo manni kun kiyya ta'ee fatiyaan giddeessan keessa mana kana diiste meeshaa irra ta'e gurguruu dhiise mana kana osoo dandeetee dongoraatti fudhattee diiste nama maaliif diidaa jiru beekamu waan sanii ol isiitu naa qaali waan ta'eef sanirraa atillee galatoomi annama meeshaa saniif isin dubbatu miti meeshaa sana naaf isii nagee qabaachuu fayyaa qabaachuu ni dalagee fiti akkumaan deeggadda jee guyyaan dura mana kana dhufteeru hangumaan asirraa gabbee meeshaa gurguratti jettee na gaafatte. Kanama manaama keessa jiru. Manaama keessatti amma lakkiin gurgurre meeshaa numa jirti jeenitu maaliin bira dabarse. Anan qaisiin waan san keessa. Rakkoo san keessa bartuu. Eegas ammoo fi waan irraa yaadattu ni qabdi. Keessee boochee meeshaa xiyyaallee akkasiin godhe meeshaa ittiin dubbatini amma fi kukkana jirtaa jedhin biroote. Isiin ammoo bahaaruu waan kana bira dabre boodana gaafachuun oolu. Rakkoo san bira dabre na gaafata. Murtoo daawwattoonni keenya illee naa dhageeni ammana kanaaf naaf warqiin osoo daabni mana kanarratti kana fannisaa jiraate daaba san isiin gagguurtee caccabsitee facaafte isiitu naaf warqi. Meeshaa sanii miti ta'a soollamaan irra qorayyuun bitee mana kana keessa jiraattee isiin bira jirre meeshaan san isiin bareetti. Yoo isiin keessa jiraattee isiin bareetti. Saniifuu kana hawaasni keenya illee beekuu qaba. Ani nama waan san akkasiitiif isiin dubbatu miti. Daawwattoonni keenya illee akka fatiyaan bal'ootti himatte sanitti dhagayanii akka irraa rakkanne antana. Wanni nuti goonu ta'a isin hin beekne hin jirtanii guyyaa tokkoof yoo waan sannaa kaasee dubbatu dhageessan hambaarii miti. Nama waan san kaasee dubbatu miti. Silaa akka kiyyatti ni beekta. Meeshuma san fakkaatu isii duubaa fidee kaayee isiin eeguun fadha.
ma isi waan san deemtee yaadattee dubbachuu jalaaf mijaa'in malee silaa nama meeshaa akkasii sanuma fakkaattuu sanii tabiraa bitee ni jijjiireessiin jechuu qaba. Garuu immoo akka isin gammaddu waan kanarraa akka isin yaaddu itullee nama waan kana haaseellee isin dubbatu miti isinlee nan qabu kana beekti nuti mana kana keessa yoo isin jiraatte naaf warqee ambalaaxaa alabaa kanarra yoo naaf isin waliin teenye gammachuun qaba akkuma dur viidiyoo duraan jechuudha meeshaa teenya babbareedduu sanirra teenyee waraabnutti wallaahi balaaxaarra nama isii hojii taa'ee viidiyoo sana lakki meeshaan hundintuu viidiyoo waraabnu nama miti nama isii hojii taa'ee bashannanee taphatee qoflee akka manaa isaa hojii kanatti wajji yeroo ofii dabarsu malee nama meeshaa san kaasee siitu kana godhee maal akkasii jee isin dhageessisuu miti. Rabbi naa mijeessinaa yeroo gabaabduttuu tasan caaltu fideetiin kaayaa. Ummaamsa. Mee kan west maalis jedhee. Mee naa isii waan. Isinlee naa hawajan. Ni amma isinlee beektaa waan kana jechuudha. Beektuudha hawajamtu bareedaa. Namni kun bara uumamaa kana biyyaa jettee bal'oo rakkoo waan kana jechuun baal obboleessa isaa keetina taa'ee jechuun ani tokko kan waan bareedaa tokko kan irraa gammadu. Haa galatoomtu. Atillee hin galatu maaliif namoonni waa beeku jechuun hubadhaa uumamaa kana qaban jechuun wallaalaa ta'us tolaa ta'us beekaa ta'us walitti himee namni warra bareedaadha. Mees maa jechuun azaa miti waan kanaan si gaafa taa'ee jettee jechuun waan gammadu. Isin naaf warqiidha. Ummaamsa. Adia. Yaa fi waa gammadu. Ummaamsa. Ome. Allahu akbar. Hai. Enuma mengutu masih mati. Mengutu masih mati. Meja kan itu banyak. Akas teore. Meeshaa bara akkanatti laphee maallaqa danuu sana irra baasee bite. Meeshaa bara maallaqa danuu sana akkana lapheetiin irra baasee bite. Taati ma bal'ootti himatti jirtu. Fidii kaaya. Mana kanaa hundee osoo meeshaa sanii dhufu. Dhugaan jijjiirri deemtiti meeshaa. Hayi ati kam jedhe. Haabetu haala sibeeti mee. Isin beekaa akka keessattuu qabdama. Ay, gaafa sana ni maallaqa qaba dalagaa irra jira akkasii meeshaa san bitee meeshaa maal fakkaatu mana kana keessa. Amma meeshaa dhabamsee duwwaa maal gurnaa dhufti. Laa deemtu qabdi waa. Meeshaa isiru deemtee mee. Deemu qabdi meeshaa isiru. Bituu qabdi meeshaa biti. Meeshaa yoo bitee bituu nama godhu. Lakki deebistee laa meeshaa isi deemtee meeshaa isi deemtee tuma. Ibidda shituu mi fitiin siin jeera. Fiti haa meeshaa yoo deemtee. Natti deema. Bello, dimmi di Namni maal nuti deemna jettee. Maal naayima tamaan fitini bita. Tamaan fitini bita. Isaan meeshaa mana kana guutuu. Amma dimmi di si bello. Siitu beekaa fitii kunaa jedhu isii hojii. Natti hoo jira. Jamaa godhu jira jamaa godhu jira. Wallaahi jamaa godhu jira. Mata wajjin waktu billah. Makanya kami. Hotan jamaa. Amma kayak kalau alam sakit. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Hotu. Amma kayak kan. Iya. Orang ini orang makan. Wo berang ko lo ni. Dia. Nah, kakak sendiri. Berang ko lo ni. Maru apa kes itu baru. Oh, pada aku wallahi anu ko ni. Oh, tu kakak. Berarti akan aja. Oh, wallahi kakak akan jadi lagi. Akan jadi apa? Hotu wallahi. Berang ko ni. Berang ko ni.